Yeroo sooma Ramadaanaatti harka qalleeyyii cinaa dhaabbachuun dabarsuu akka barbaachisu hoogganaan hospitaalaa waliigalaa waliif ibsanii jiru. Hospitaalichi sooma Ramadaanaa sababeeffachuun tajaajilamtoota hospitaalichaa fi hawaasa naannichaa waliin sagantaa ifxiraa gaggeessee jira. Gabaasa guutuu isaatiin Tasfaayitu walitti qindeesse. Hospitaalli waliigalaa waliif sagantaa ifxaara dhukkubsattoota hospitaalichaatii fi hawaasa naannoo waliin gaggeesse. Sagantaa ifxaara sababeeffachuun duulli qulqullinaa fi tajaajilli yaala bilisaa kennamuusaa hoogganaan waliigala hospitaala waliif Dr. Baayisaa Dibaabaa ibsaniitti kan isaan jiran. Saganticha irratti argamuun haasoo kan taasisan hoogganaan waliigala hospitaala waliif Dr. Baayisaa Dibaabaa akka jaanitti duulli qulqullinaa fi tajaajilli yaala bilisaa akkasumas sagantaan ifxiraa qophaa'uu ibsaniitti kan isaan jiran. Itti dabaluunis Dr. Baayisaan hospitaalli waliif hawaasa tajaajiluuf waan hundeeffameef kutaa yaala cimaa dabalatee kutaalee babaqsanii hodhuu afur qopheessuun hawaasni tajaajila fayyaa barbaachisaa ta'e akka argatu taasisuu dubbatanii jiran. Sagantaa soomana fursiisaa soomana Ramadaanaa kana xiyyeeffachuudhaani sagantaalee sadan tokko walitti qabee gaggeessuu jiraarra. Sagantaan inni tokkoffaan sagantaa fursiisaa soomana Ramadaanaati. Sagantaa lammaffaan sagantaa duula qulqullinaati. Inni itti aanu immoo sagantaa medical check-up yookaan fayyummaa hawaasa keenyaa yeroo Ramadaanaa kana mirkaneessuudha yookaan isa ilaaluudha waan ta'eef sagantaalee kana sadan walitti fidee har'a waliif keessaanuu hospitaala waliigala waliif abbummaadhaan fudhatee sagantaalee kana sadan waliin gaggeessaa jira jechuudha. Maatii dhukkubsattoota hospitaalicha keessatti yaalamaa jiranii fi yaalamtoota hospitaala Hiwoot Faanaa dabalatee hawaasa harka qalleeyyii ta'an dabalatee sagantaa ifxiraa qopheessuu kan ibsan ammoo Daayirektarri meedikaalaa hospitaala waliif Dr. Firaa'ol Abdiiti. Waliif Jeneraal Hospitaaliin sirna ifxaaraa qopheessee jira jechuudha. Innis kan qopheesse dhukkubsattootaa fi warreen harka qalleeyyii naannoo kana jiranii fi dhukkubsattoota ispeeshaalii warreen Hiwoot Faanaa keessa jiranii fi warreen hospitaala Joglaa keessa jiraniifidha jechuudha. Akkuma beekamutti osoo hospitaala hin ta'inis waliif gaafa Medical Surgical Speciality Centerii turetti qopheessee ture amma duraas yeroo lama kun yeroo sadaffaa isaati jechuudha kana qopheesse. Sanii fi akkuma argitanitti baay'ee nama gammachiisa. Maaliif nama gargaaruun wal gargaaruun aadaa teenya akkuma jalqabnetti ammaan dura amma itti aanee goonee jirra jechuudha. Dr. Firaa'ol itti dabaluunis sagantaa ifxiraatiin dabalatattis qorannoon dhukkuba sukkaraatii fi dhiibbaa dhiigaa bilisaan gaggeessuun akkasumas sagantaa duula qulqullinaa qabaachuu isaanii ifoomsaniiti kan isaan jiran. Hawaasa keessaa waan baaneef hawaasni fayyaduun dirqama waan ta'eef sanaa fi hawaasa fayyadaa argannaadha. Iftaara kana wajjin wal qabatee sagantaa biroo lama qabannee turre sagantaa qulqullinaa fi sagantaa qorannoo soomana yookaanis essential Ramadan fasting check-up kan jedhamu hojjechaa jirra jechuudha. Kanarratti warreen dhukkuba dhiiga danfaadhaatii fi dhukkuba sukkaraatiif saaxilamoo ta'an asitti jechuudha guyyaa har'aa kana cheekoodha. Warreen qorsa barbaachisan qorsa kan kennaafii jirru. Warreen ammoo of eeggannoodhaa fi barumsa waa'ee sukkaraa yookaanis waa'ee dhiiga danfaa barbaachisan sirriitti gatii qixa sirriittiin kennaafii jirra jechuudha. Sagantaa kanaanis qondaaltota olaanoo dhaabbata aksiyoona waldaa hospitaala waliifiif aadaa Hararii daran beeksisuu fi miidhagsuudhaaf waan tajaajiluuf huccuu aadaa uffata Hararii isaaniif gumaachi taasifamee fi kan inni jiru.